Ashamaa kam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Ajjechaa fi dararaan waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jira. Hiriirri mormii barattoota Oromoon gaggeeffamu itti fufee. Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa baase. Waraanni Suudaan haleellaa guddaa loltoota Itiyoophiyaa irraan ga'an jedhame. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Daa'imman umrii waggaa 16 gadi lama waraanni mootummaa Itiyoophiyaa rasaasaan ajjeesan. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Haroo Limuu Ganda Daangee fi Uchaa keessatti waraanni mootummaa ijoollee xixiqqoo waggaa 16 gadi lama rasaasa itti roobsuun ajjeese. Ijoolleen ajjeefaman maqaan isaanii tokkoffaa Dirribaa Dassaalee barataa kutaa 10 Ganda Daangee keessatti kan ajjeefame yoo ta'u, lammaffaa Dachaasaa Dhaabaa ammoo Ganda Uchaa keessatti ajjeefamee jira. Yeroo ammaa kanatti dararaa fi ajjechaan waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jira. Haaluma wal fakkaatuun miseensi adda bilisummaa Oromoo Abdallaa Yuyyoo Usmaan kaleessa Bitootessa 2021 Harargee Bahaa Dirree Xayyaaraa irraa qabamee hidhamee jiraachuu maddeen keenya Shinniigaatti himanii jiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa mormii gaggeessan. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barattoonni sagalee mormii dhageessisuun paartiin badhaadhinaa ni balaaleffanna jechuun sagalee isaanii dhageessifataa turanii jiru. Sagaleen barattoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa dhageessisaa turan paartiin badhaadhinaa shiftaadha nun bulchu. Oromiyaa keessatti kaafaa ofii abaawoon paartilee uummata Oromoof jechuudha mormii gaggeessaa turani. Sochii barattoonni mana barnoota sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa turan yeroo ammaa kana barattoota yuunivarsiitiin eegalee jira. Koongiresiin Federaalawaa Oromoo guyyaa kaleessaa Bitootessa 2021 ibsa baasee jira. Ibsa kanaan waajjiraaleen Koongiresii Federaalawaa Oromoo humna mootummaatiin cufaman akka banaman, miseensonni Koongiresii Federaalawaa Oromoo hidhaa jiran akka hiikaman, sagantaa filannoo amma dhihaate akka fooyya'u, dirreen siyaasaa lammiilee hundaaf mijataa ta'e akka banamu cimsee gaafatee jira. Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa kana yeroo baasetti haala hamtuu keessa jiruu fi mootummaan Itiyoophiyaa paartilee siyaasaa biyyattii balbala cufee yeroo jiruttidha. Oduu wal fakkaatuun koreen qindeessituu jira sabaa adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen yaamicha koora sabaa adda bilisummaa Oromoo ammatti waame akka hin jirre beeksise. Koora sabaa adda bilisummaa Oromoo gaggeessina jechuudhaan qaama aangoo fi gaafatama hin qabneen yaamichi taasifamaa jiru adda bilisummaa Oromoon kan hin beekamnee fi dantaa biroo fi bakka gahachuuf yaalamaa kan jiru ta'uu koreen qindeessituu jira sabaa adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksisee jira. Waraanni Suudaan haleellaa guddaa loltoota Itiyoophiyaa irraan ga'ee jedhame. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Guyyaa har'aa waraanni Suudaan haleellaa guddaa loltoota Itiyoophiyaa irratti geggeessuu isaa madda odeeffannoo keenyaa namni Bashiraashii Yuusuf jedhamu har'a Bitootessa 2021 maxxansa fuula Tiwiitara isaa irratti ibsee hubachiise. Haleellaa guddaa humni waraanaa Suudaan loltoota Itiyoophiyaa irratti wixata darbe daangaa Itiyoophiyaa fi Suudaan irratti geggeessaniin loltoonni Itiyoophiyaa duuba deebi'aniiru jedhame. Waraana Itiyoophiyaa gargaaruuf kana deeman waraanni Eertiraas haleellaan irratti fudhatameeraa jedha namni kun akka barreessetti. Guyyaa kaleessaa Bitootessa 2021 maxxansa fuula Tiwiitara isaan namni Bashiraashii Yuusuf jedhamu kun humni waraanaa Suudaan loltoota Itiyoophiyaa 360 ajjeesuu Suudaan ibsitee jirti jedha. Madda odeeffannoo keenya Bashiraashii Yuusuf akka fuula Tiwiitara isaa irratti barreessetti Suudaan loltoonni Itiyoophiyaa humna waraanaa keenyaan ajjeefaman jechuun himtee jirti jedha. Akka gabaasa sanaatti waraanni Itiyoophiyaa 360 humna waraana Suudaaniin ajjeefamaniiru. Akkasuma Sudaan daangaa Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa Matammaa irraan namoota 45,000 buqqisuu ibsitee jirti. Sudaan lafa Itiyoophiyaan irraa fudhata jettu hunda of jala galfachaa jiraachuudha kan gabaasaa jirtu.
Miidiyaaleen tibbana akka jedhaa jiranitti ammoo humni waraanaa Sudaan gara Kondoritti dhiyaataa jira jedhan. Maddi odeeffannoo keenyaa kun akka jedhetti bakki amma Sudaan qabattee jirtu Gondor irraa sa'a tokkoof walakkaa qofa fagaata. Lolli Itiyoophiyaan olloota ishee waliin gootu daranuu ballachuudha kan hubatamaa jiru. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa. Lamroot Kamaal mana hidhaatii baafamuun odeeffamaa jiraachuu gabaafame. Lamroot Kamaal erga konkolaataa mootummaatiin mana hidhaa soostanyaa keessaa baasanii mallaqni isii baankii keessaa qabdus baafamuu maddeen keenya gara seenuuf himanii jiru. Akkasumas maatiin ishee kan duraan mana hidhaa soostanyaa deddeebi'anii gaafatan erga Lamroot ba'uun ishee odeeffame deebi'anii bakka sanitti argamanii kan hin beekne ta'utu himama. Lamroot Kamaal himatamtuu afraffaa ajjechaa aartist Haacaaluu Hundeessaatiif haala mijeessitee jirti jedhamuun shakkamtee hidhamte kan turte yoo ta'u, utuu ragaaleen qabatamaan yakka kan raawwachuu ishee ragaasisan jiranii manni murtii dhaddachi lidataa yeroo darbe yakka ittiin shakkamteef ragaa gahaa irratti kan hin dhiyaanne jechuun bilisaan gaggeessuun isaa ni yaadatama. Bilinken Itiyoophiyaan humnoota alaa Tigraay keessaa atattamaan akka baaftu gaafatan. Gabaasa dabalataaf Olifan Margaa. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Antooni J. Bilinken mootummaan Itiyoophiyaa lola dhaabuun namoota nagaaf eegumsa taasisu akkasumas humnoota nageenyaa naannoo Amaaraaf loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu irratti tarkaanfii qabatamaaf atattamaa akka fudhattuuf irra deebiin cimsee gaafateera. Antooni Bilinken har'a ministeera muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliin akka haasaa taasisan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteet beeksise. Akka dubbiimaa ministeerichaa Ned Price jedhanitti Antooni Bilinken muummee ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliin yaaddoo gargaarsa namoomaaf mirgoota namoomaa naannoo Tigraay ilaalchisee Yuunaayitid Isteet qabdu irratti xiyyeeffannaan dubbataniiru. Antooni Bilinken sarbama mirgoota namoomaaf miidhaawwan qaqqaban ilaalchisuun qorannoo walabaa qaama idil addunyaarraa fi amanamaa ta'een geggeeffamee warra yakka hojjetan itti gaafatamtoota taasisuuf haala mijeessuu keessatti Itiyoophiyaan hawaasa addunyaa waliin akka hojjettuuf gaafataniiru jedhan dubbiimaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteet kun. Gargaarsi namoomaa guutuu dhorkaa tokko malee akka gara Tigraay seenu Itiyoophiyaan dhiyeenya beeksiste waan gaariidha jechuun ammas taanaan mootummaan Itiyoophiyaa waadaa galee kabajuu akka qabu Bilinken gaafataniiru jedhan Ned Price. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet ibsa kaleessa baaseen naannoo Tigraayitti ajjechaan raawwatameera. Waliigalatti haalli naannicha keessaa yaaddessaa ta'eera jedhee ture. Loltoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa naannichaa ba'uun tarkaanfii murteessaa jalqabaati ka jedhe ibsi ministeera dhimma alaa Ameerikaa dilbata ba'e. Humnoonni lolicha keessatti hirmaatan tarkaanfii humnaa fudhachuu irraa of qusachuun naannichatti deeggarsi namoomaa akka dhiyaatu hayyamamuu qabu jechuun gaafateera. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa ammoo gama isaatiin Ameerikaan dhimma koo keessootti gidduu galuu hin qabdu jechuun deebii kennee ture. Ministeerichi ibsa baaseen Ameerikaan dhimma keessoo Itiyoophiyaa irratti ibsa baasuun ishee keessattuu bobba'insi humnoota naannoo Amaaraa ka'uun isaa wanta gaddisiisaadha jedhe. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa. Oduu biyya alaatiin Keeniyaan talaallii COVID-19 miliyoona tokko ol argatte. Biyyootni Afrikaa sagantaa raabsaa talaallii koronaa idil addunyaa COVAX jedhamu jalatti talaallii argatan dabalaa jira. Keeniyaan roobii har'aa talaallii Oxford AstraZeneca doozii miliyoona 1.2 galfachuun biyyoota baha Afrikaa sagantaa COVAX jedhamu kanarraa fayyadamte keessaa kan duraa taatee jirti. Hangi talaallii amma argame kuni marsaa jalqabaa namoota talaallaman 5,000 ta'aniif gahaadha jedhamee jira. Ogeeyyiin fayyaa, barsiisonni, poolisoonni fi jaarroliin kanneen dursanii talaallaman ta'u. Naayijeeriyaatti shamarran 100 lakkaa'aman mana barumsaatti butamanii turan gadhiifaman. Gabaasa dabalataaf Olifan Margaa. Shamarran 300 ta'an mana barnootaa kaaba dhiyaa Naayijeeriyaatti torbee darbe butamanii turan gadhiifamaniiru jedha hoogganaan naannichaa. Shamarran kana jimaata darbe mana barnootaa keessaa hidhattootaan butamanii bosona geeffaman jedha poolisiin. Bulchaan naannichaa kibxata shamarran kunneen balaarraa bilisa ta'uu hime. Butiinsa akkanaa kun kaaba Naayijeeriyaatti yeroo baay'ee furii gaafachuuf raawwata. Onneen koo gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Gadhiifamuu barattoota kanaa labsuuf jedha bulchaan naannichaa Beelloo Matawallee fuula Tiwiitarii irratti yeroo barreesse. Dabalataan carraaqqii cimaa erga goonee booda lammiilee Naayijeeriyaa cufaan kottaa nageenya shamarran keenyaaf nu waliin gammadaa jedha. Hoogganooti shamarran 279 gadhiifaman jechuun lakkoofsi torbee darbe poolisiin namooti butaman 317 jedhee kenne sirrii mitii jedha. Akka hangaan tokko miidiyaa Rooyitersitti himetti faallessa kanaa kan fide shamarran garii erga butamanii booda baqatan. Hedduun keenya ni madoofne deemuu hin dandeenye jetti dubartiin tokko madda keenya BBCtti yeroo himtu. Nama deemuu dide rasaasaan rukunnaa jedhan laga tokko darbinee
Dhoksanii bosona keessa muka jala rafne. Akka hooggantoota naannoo Zamfaaraa madda keenya BBCtti himanitti gadhiifamuu isaanii kan fedhe waliigaliinsa gidduu mootummaa fi hidhattootaan irra ga'ameedha jedhu. Muhammadu Buhaarii balaa malee gadhiifamuu shamarran kanaaf gammachuu qabu ibsi. Gocha shamarran mana barumsaa butuu tibbanaa kana gareen itti gaafatamummaa fudhatee hin jiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee afaan waliin turtii gaarii.